Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun Yoomiif Tech YouTube channelidha. Subscribe like gochuun ndagatiin amarree nuufillee jajjabina nu ta'a kanaaf jecha isinillee nu jajjabeessaa. Nuuf waan guddaadha isin subscribe like kan nu gootanii kanaaf channelin kunillee haaraadha keessumaa channelii dargaggoota Oromooti. Channelin kun channelii Oromooti kanaaf nu jajjabeessuu ndagatiin kanaaf kallattiidhaan gara AutoCAD design keenya taaceenuu paartii torbaffaa waliin ilaallata irra. Ishi. Okay. Tekonu turak kuma bektan kana wala defannu to gana dabarnu si limit wadachun dagatina 0,0 enter 100 enter. Okay, backspace 100 100 enter limit godhane har'a kawaliin hojjennu projecting keenya har'a part torfaatiin kawaliin ilaallu projecting keenya har'a kana ta'a projecting keenya narraa kan kanaan dura adda amaaliin adda dhayoonuu jettan kanarra hojjennu haachi qabaa kun akkuma ilaaltan haachi kana akkaataa hojjetan siniif concept haaraadha kanallee asumaan har'a sintan agarsa jechuudha amma kallattiin gara intani keenya taa'ee eegallu as kana circle jira circle kun meeqaan nu laatame kuno 20 diametriitiin nu laatame as kana circle jira meeqaan 24 radiusii fi 32 radiusii 20 diametriitiin meeqaan nu laatame diametriitiin akan diametriin keenya meeqaan nu laatame 20 diametriitiin kan nu laatame jira eessa as kana ishii walakkaa kana 20 diametriitiin nu laatame asuma kanu 26 diameter enter si kan akkana taatiqeeffannu tadarga jenne boda walakkaa isaa kan jirus nu laatameeru kan nu laatamee jira kun meeqaan nu laatame kan ala inni kun radiusii 24 radiusii as kana galle radiusii jiranne radiusii 24 enter kambraan illee ala jiraan illee meeqaan akka nu laatame deemnee ilaallu radiusii 32 alaarra tokko jira jechuudha radiusii meeqaan 32 enter kanallee kaafannee kambiraa maal qabnaa ishi as kana point kana qabnaa point kanarratti radiusii 20 circle tokko qabna kanaaf 110 kamerraa kanarraa y direction gadi dhufnaa jechuudha 110 erga dhufne radiusii 28 circle tokko hojjetanna jechuudha kanaaf kallattiidhaan achaa deemna amma ishii kana ol butanne minima isaa godhannu 110 gara y direction buunaa jechuudha dabana marti 110 enteri asirra dhufne maal qabna circle tokko qabna jechuudha asirratti circle kamiin kinoas kana kan jiru radiusii 28 circle tokko hojjetachuu qabna jechuudha kanaaf radiusii 28 radiusii irra jira as kanarratti 128 radiusii enter as kanarra 28 radiusiitiin erga qabaanne kanarraati immoo 34 upward y direction erga deemne booda as kana radiusii 18 radiusii tokko qabna circle tokko qabna jechuudha kanarraa 18 ol deemne maal qabna radiusii circle tokko qabna 18 34 ol erga deemne jechuudha fakkeenyaaf amma laayinii kana balleeffachuu dandeenya ishii kana laayinii kana balleeffanne delete erga goone centerirraa meeqa deemna centerirraa laayinii kana erga barreeffanne centerirraa 34 deemna jechuudha laayinii kana erga balleeffanne centerirraa 34 deemna jechuudha 34 enter 34 erga deemne asirratti circle tokko meeqaan kana circle radiusiitiin meeqaan nu laatameera kinoo 18 kaasna jechuudha 18 diameterii 18 asirra circle tokko jira jechuudha 18 enter 18 erga kaasnee booda maal godhachuu qabna ishii kana walitti fidachuu qabna jechuudha kanaaf ishii kana maal godhan taantu taaniitiin laayinii hojjetanna jechuudha ishii kana kanatti
rog-sadee kan fakkaattu kana hojjetannaa jechuudha. Amma ishii kana as galla laayinii kana dhufne laayinii bira deemne ishii as kana dhufne taanii deemna. Taanii nulaatira as kana dhufne taantu taanii kino nulaatee jira jechuudha. As kanaan illee callisne jalqaba as kana callisne akkana tuqne as kana gaaruu taanii nu dhufa akkanatti. Taanii gaaruu kilik goone sanaa booda ammallee taanii nu dhufa. Taanii gaaruu kilik goona jechuudha. Kanaaf ishii kana maal goona laayiniin darrabamte jirti as kana. Laayinii irratti darrabamte kun tiriim goone balleeffannaa jechuudha. As kana dhufna tiriim as kana illee dhufne tiriim. Kaza balleessina escape jennee baanaa jechuudha. Kana warra kanallee tiriim godhanna as kana kan jiran kanallee tiriim godhachuu indagatiin ishii kanallee tiriim ishii kanallee tiriim ishii kanallee tiriim ishii kanallee tiriim godhanna. Maybe centeriin kun iyyuu baay'ee nu barbaachisu. Waliigala amma kana hojjetanne akkuma argitan ishii walakkaa kana hojjetannee jirra jechuudha. As kana buteen ishii walakkaa kana hojjetannee jirra jechuudha. Amma kamtu nuufi kun centerii kanarra meeqa deema 50 jechuudha. 50 dhibbaaf 10 160 as kana dhufnaa jechuudha. 160 x direction downward dhufnaa jechuudha. As kana 160 dhufnaa jechuudha. 160 enter. 160 marga dhufne x direction meeqa deemna jechuudha. X direction 76 lamatti gaafeetu 38 gar kana dhufnaa jechuudha. Maaliif circle as jiru kana kaafachuu. Kanaaf kana balleessine amma immoo 38 as kana dhufne 38 enter. Kaza point kana arganne jechuudha. Escape arganne point kana arganne asirratti circle lama mul'atamee jira. Eessa jira? Kino kun amma kaafannee jira. Ammallee as kanaati gar kana 38 x direction gar kana dhufuu qabnaa jechuudha. Kanaaf ammallee laayinii deemne 38 akkana dhufnaa jechuudha. Ergas dhufne as kanarratti diameetirii 26 kaafanna tokko immoo raadiyeesii 22 enter. Kana kaafanne amma as kana walakkaa circliin guddaan jira jechuudha. Kun as kana kan jiru meeqaan 62 raadiyeesiitiin jira jechuudha. Amma isa kaafachuu qabnaa deemnee centerii kanarratti jira 62 kaafannaa 62 enter. Erga kana kaafannee project keenya ilaallannu kun line alaa kun lineetti wal qabata. Circle ala jiru kana isa keessa jiruun garuu taantu taaniitiin way fileetitiin wal qabsiisna jechuudha. Kana akkas godhanne kanaaf ammaaf kana meeqa raadiyeesii 45 jechuudha. Taantu taanii raadiyeesii 45 hojjetanna jechuudha. Kanas kana balleeffannu yeroo si kana balleessine taantu taanii 45 taantu taanii asdunna 45 enter. Kino kanatti nu dhufe si kana kanatti argannee jirra. Ammallee as kanaallee akkasuma 45 deemna jechuudha. Adeemnu taantu taanii as kana dhumna 45 enter. Kaza trim goona jechuudha. Si kana trim kunillee trim erga goone booda circle amma balleessine itti deeffannaa jechuudha. Circle amma barreessine as kana circle tokko barreessine turre kun ishii kana balleessine turre ishee meeqaan 32 raadiyeesiitiin itti deeffannaa jechuudha. As kana dhumne raadiyeesiitti jiranna centerii 32 enter. Kanaaf kanama maalii wal qabsina
tangent to tangent line callisne iddoo tokko akkas erga goone booda akkas gaafannu tangent nu fida. Quadrant fide tangent fide as kanas maal goon iresti tangent embana as kanas dhumne ammallee callisne jalqaba bakkuma ta'e dhoksina callisne as kana click erga goone booda tangent barbaada. Tangent erga jedhee as deebisne tangent tangent escape gone ergan balleessine trim gone warra badu qaban kanan balleessina kanallee balleessina kanallee as kana finne kanallee balleessina esti design kana fedhanneeraan already amma kaasneerra kaafannee jirra kana ela kuno shi kana re kanatti kaafanne as kana walakka shin kun trim gone amma trim godhanna jechuudha. Kana as kana taantu taanii fi as kana maaltu jira fileetiitu jira malee xumurree jechuudha harka caalu. Almost xumurreerra shi kana balleeffanna as kana trim godhanna shin kunillee baddi kunillee trimidha. Kana godhanne as kana taantu taanii meeqaan 20 taantu taanii 20 taantu taanii 20 as kana dhufna asinillee as kana dhufna kasaa 20 enter كنا في جراشي كنا مالكونا ترين قلنا كنا في جرا ملشي أسكنا شي كنا ترين قلنا يبلي فنا جتشو ترين قلنا لا ينو تبلي فنا شي كنا كل سادتين في ليت قلنا جتشو شي كنا بلي سينواسي كنا اللي أسكنا بدو كنا اللي أسكنا بدو قبا maximize gone balleessinu kunillee as kana badu qaba kunillee as kana badu qaba kunillee as kana badu qaba warri kunillee hundu badu qaba kunillee aan fayyadu badu qaba yeroo ishiin as jirtu kunillee of eeggannootiin tiriin gochuu qabdu yeroo tiriin gootanii irra deebisee isin kaasuu danda'a. Ishii kana meeqaan jennee 18tiin jennee 18tiin fileetiin azirti enter radius 18 enter second object kino ammalle fileet first object enter radius 18 enter harka caalum hojjetanne jirra deemnee ilaallu. Kana fakkaata as kana trim kan godhamu jira as kana trim goone ready jenneerra asarra trim goone shi kana trim goona kanallee trim goona amma kan nuuf maalidha broken line baasun nuuf jechuudha. Kana broken line formatii galla laayir galla as kana dhufne line jenne barreeffanne booda line karali jijjiiruu dandeenya as kana kelari bifama kelari yoo jijjiiruu barbaanna asirra kelari line meeleen godhadha ashi diimarran godhadhaani okay ergan jedhee as kana continue dhufeen load keessa galee kasa center dhufne broken line irra keewwanne okay jenna as kana erga jiranne booda okay kaza kana deeffanne as unne maal irra keewwanna 0 kana jijjiirre line irra keewwanna kaza as unne maal kon line keenya bira deemna broken line eessa irra jiraata asirra jiraata broken line kan biraan eessa jiraata gar kana dhufa x axis kanarra kan biraa eessa dhufa y axis ol kan biraa eessa dhufa gadi y axis kan biraa ishii kanarra jiraata.
Eshi kan biraa eessa jiraata? Kun kallattiitiin gad dhufa. Kallattiin agasitti dhufa kun. Kan biraa eessa jiraata? As kanallee as kana seentariin jirta as kanallee jirta aga kanaatti. Broken line as kanallee jira. As kanallee jira. Eshi as kanallee aga kanaatti dhufa jechuudha. As kana dhufa kun. Kan biraa broken line eessa jiraata? X axis y axis kanarraa akkana dhufa. Kan eessa dhufa? As kanallee kanatti dhufa. Kan biraa eessa dhufa? As kanallee kanatti dhufa. Kan biraa eessa jiraata? As kanallee akkanatti jiraata jechuudha. Kanaaf broken line erga xumurre line keenya jijjiirrachuu qabna gara 0 tti erga deeffannee booda dimension deemuu qabna. Dimension line keenya baachuu qabna. Line keenya jalqaba sararaatii ba'a. Kanaaf kana jidduu kan jiru achi kanaaf kana jidduu jiru baafannaa jechuudha. Amma deemnee line keenya baafannu line as kanaaf aga kanaatti centering kana as kana ulaatamee as deemnee modify gochuu qabna. Style dimension style keessa modify galle line keessa galle extension color line jiru qabna. Green extension line yellow godhani as kana dhumne symbol indarro keenya jiru qabna. Kana afurin godhani kan biraa text keenya color jiru qabna. Text color keenya as kana maalirra godhu green irraan ka size isaa 8 irraan ka jaatore geeddarin jirama. Primary unit keenyas kana precision keessa sirreeffannu qabna. 0 irra keewwachuu qabna. Kanaaf okay jenna. Kilos kuno baaf kudhan ulaatamee kana hojjetan ammoo amarri asne line kanaa fi kana jidduu ulaatamee jira. Naaf kana jidduu meeqa haidoo kokkora baaseera. Dimension dhunne line kanaa fi kana jidduu jira. Aga kanaatti kan dhufu 50 ulaatamee jira. Kinoonillee 50 akkuma argitanii. Kan biraa line keenya isa jira. Line kanaaf kana jidduu jira. Kanaan alas kanaaf kana bichaa jira. Line kan biraa as kana dhufna. Line kanaaf kana jidduu meeqa 34. Eshi kanaaf line kan biraan jira. Kamiif kanaaf kana jidduu line jiru jira. Kunillee kanatti fidanna. Line keenya dhumeera. As kana jira. Kana baafanne line kan biraan qabna. Kanaaf kallattiin gara kam deemna? Gara diametrin kan ulaatamee fi radiusitiin kan ulaatame adda baafanne hojjechuu. Diametriitiin kan ulaatame ishii kana qofadha malee kan hundi isaa maal radiusiidha jechuudha. Kanaaf as dhufnee diametriitiin kan ulaatame deemna. Ishiin kun maaliin ulaatamte? Diametri 26. Kan biraa diametrin kan biraa isa jira. Kunillee diametriidha. Kunillee diametriidha. Kan biraa diametrin isa jira. Kunillee diametri tokko 26 iddoo tokkottis kaa'uu dandeenya. Eshi kan biraa diametrin isa jira. Injiru radiusiidha kan biraan. Radiusii kun radiusiitiin laatame kan jalqabaa kunillee kan itti aanu kunillee kan biraa radiusiitiin kunillee radiusii diametriitiin ulaatame kan biraa kunillee radiusiitiin ulaatame kan biraa kunillee radiusiitiin ulaatame ishii kan taanii goone kan hojjenne kanallee kan biraa radiusiitiin kan ulaatame ishiin kunillee radiusiitiin ulaatamte kan biraa radiusiitiin kan ulaatame ishiin kun tokkumadha. Isuma kanadhaan garuu keewwachuu dandeenya.
nillee raadeesitiin nu laatame kanatti. Kan biraa raadeesitiin kan nu laatame kunillee raadeesitiin nu laatame. Kan biraa raadeesitiin kan nu laatame ishii kanallee fileet koonee kan hojjennee kan ishii kanallee raadeesii kudhata. Kun akkuma argitan daamishni xumuree jirra. Amma kan nu afu haach gochuudha. Amma haach haa godhannu kabajan soodota keenya amma hunda xumuree jirra. Amma akkamitti haach akka goonu isinitti agarsiisa. Haach jennee asirratti haasa'annu. Kan jalqabarraa nu dhufa akkuma argitan sanaa booda haach erga fidannee booda akkanatti ta'u gara haachii godhachuu keenya isti maksimaayis goone akkanatti haach godhachaa deemna. Kana akkuma argitan keenya hundayyuu haach godhanneerra amma iskeelii isaa sirreeffachuu qabna jechuudha. Iskeelii isaa dabalannu ol kana akkuma argitan jijjiiramaa jira iskeeliin isaa. Kana iskeelii isaallee as kana wayii quxuu ilaachuu dandeessu lakkoofsa ilaachuu hin danda'ama. Kaza enter kana akkuma argitan haach godhanneerra kino wal fakkaatu kun paartii torbaffaa kabajamtoota hordoftoota keenya paartiin torbaffaa kan dhuma kana fakkaata. Kun piroojeektii kana fakkaatu hojjetaneera. AutoCAD akkanatti diizaayiniin godha. Kanaaf daawwannaa keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Baay'ee laphee keenyarraa isinillee nu jajjabeessuu hin dagatinaa. Subscribe, like, share gochuu nu jajjabeessa. Chaanaaliin kun kan Oromooti. Keessumaa kan dargaggoota Oromooti. Waan baay'ee nu bira jira. Ganaa hin eegalle malee hin xumurre. Kanaaf nu jajjabeessuu hin dagatinaa. Nagaatti isin jenna. Ciao ciao. Bye bye.